إلهي እየሞከርኩ ነው አግዘኝ አላህዬ እየታገልኩ ነው አበርታኝ በእርምጃዎቼ ሁሉ ውዴታህን እንዳገኝ በነሳኸኝ ነገር ሁሉ ትዕግስትን بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتام زياد كوبي جالتمتوتا في كبجمتوتا كو أكم نغازرتني بكازرتني تنغاف رحمن ربي سنبراجعاتو أكم أرغتني رمال قواتي بكوجتان هنا وشوفن ديما هنا رفن سكينا فاية غاريئة keessaa fuyyuu warroota rifeensi keessan baay'ee isin jalaa haphatee jedheef baay'ee fayyadaa kun akka argaa jirtan shunkurtii diimaa fi shunkurtii adiidha qullubbii adii jechuudha. Isii ibiddarra godhee bilcheessee jechuudha sirriittiin bishaan isii sanaan fayyadama waan ta'eef amma aganni bilchaatuufin viidiyoo dhaabee gama tokko dhufa. Inna qopheeffadhee isa bishaanilleen danfisee obbirattiin qopheeffadhee jira akkuma argitan kana kinoo hinnaa buufataa jira zayitii illee of biraa qaba saaniin immoo hinnaatti buufataa jiru mul'ataan jiru kaameraa keessatti yoo zayitiin kinoo kana fakkaataa zayitii barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii rifeensa keessaniif kan fudhatu jechuudha. akkasuma zayitii zayituunii ta'ii zayitii joozatii hindii san ta'ii kanneen keessaa itti fayyadamtan baay'ee gaariidha. Joozatii hindii sun faa hedduu gaariidha zayitiin suni. Akkas kinoo bishaan shunkurtii adii fi qullubbii fi jechuudha qullubbii fi shunkurtii diimaas bira kaawwadhee jira fidee jira kaasiidhaan koobii maana'aansi burcuqqoodhaan jira kinoo. Isaanin sirrittiin dhiitaa nafaana tura sirrittiin wal keessa seensisee mijiqaa hinnaa jechuudha. Nafaana turaa isiniin jedha habaaybii qalbii keessaa fuyyuu warroonni rifeensi keessan baay'ee haphateef baay'ee tokkoon isin fayyadaa tuumni qullubbiin jechuudha. Qullubbiin rifeensa yabbisuudhaan sirriitti beekamtii guddaa qabaa akkasuma hinnaanis jechuudha. Akkuma argaa jirtan dura isaaniin kiyyayyuu mul'atu jira ammoo sirreeffadhee akkas daqiiqaa baay'eedha miti waan ta'eefin sirriitti hordofaa kunoo bishaan isaa qullubbii addaata akka argaa jirtan kana xiqqoo isin mul'atu baay'isee garuu hangoo mul'atu akkasii sirriittiin isin fayyada hinnaanii rifeensa yabbisuu keessatti beekamtii guddaa qaba sirriittiin jechuudha fayyadaa akkasuma immoo rifeensa keenya bubuqqa'uuf shunkurtiinis baay'ee tokkoon faayidaa guddaa qabdi isiniin jedhaa itti fayyadamaa namarraa fayyadamu ta'a isiniin jedhaa irraa fayyada akka irraa fayyadamtan ammoo abdii guddaan qaba irraa fayyadama warroonni rifeensi keessan isin jalaa lixee isin jalaa haphatee isin jalaa buqqa'uu fi akkasuma immoo isin jifillee dheerachuu didde shunkurtiin adiinii fi diimaan hedduu tokko bareedaa hinnaadhaan gaafa ol fudhatee hedduu tokko bareedaa isiniif ta'a. Shittaaf hooka jibbitan taate yeroo booda dhiqattan leemuuna bishaanitti maktanii dhiqachuu dandeessan akka shittaan shunkurtii diimaa yookaan shunkurtii adii sun keessaa badus shunkurtii lamaan akka rihansaa sammuu keessan keessaa dhaabbannee barbaaddu jechuun barbaadeeti. Akkasii akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qabaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.